Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya hundi keessanuu nageenyi kiyya bakka jirtan maratti isin biraago har'as viidiyoo biraatiin turtii yeroo dheeraa booda walitti deebinee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo akkamitti bilbila keenya bilbil Samsung fayyadamnu gama iPhone'itti jijjiiruu dandeenya laancharii isaa jechuudha. Samsung laanchar gara akkamitti gama iPhone'itti jijjiiruu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaatee jira waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Akkasuma immoo laanchar isaa gara iPhone jijjiiruu qofa osoo hin ta'in wantoota hedduu kan of keessaa qabu jechuudha barnoota irraati. Egaa namoonni channel kee haaraa dhuftan yoo jiraattan channel kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa. Channel kiyya subscribe godhuudhaaf madda walabu YouTube keessan keessa galuudhaan haala argaa jirtan kanaan maqaa madda walabu erga jettanii barreessitanii kaatanii eega subscribe iddoo diimattee jirtu kanarra yeroo tokko tokkoon notification kana iddoo notification kana tuqxanii all kan jedhu kana tuquun viidiyoowwan yeroodhaan isiniif gadhiisu akka daddafee isin bira godhuu dandeessu jechuudha. Egaa kallattiimaan gara barnootichaatti dabarra jalqabarra Google Play Store keessan keessa ni galtu. Google Play Store keessan keessa galtanii kaatanii launcher iOS 13 jedhu kana ni gabbuufattu. Ana application kana gabbuufadhee jira waan ta'eef isin gabbuufattu. Egaa buuftanii kaatanii open goonuu fakkeenyaaf egaa open gootanii kaatanii fakkeenyaaf keessaa baana bilbila kana eega keessaa bahuudhaaf jettanii iddoo kanarratti bakka gara mirgaa jiru kanarratti ni tuqxu. Eegas booda bilbilli keessan gama iPhone'itti haala argaa jirtan kanaan kan jijjiiramudha. Kunoo aappiiwwan jiran hundi isaatu kan iPhone'itti kan fakkaatu jechuudha. Aappiin jiru hundi isaatu jechuudha. Fakkeenyaaf aappiiwwan jiran kan akkamitti icon isaa fakkeenyaaf jijjiiruu dandeenya. Icon jechuun footoo fakkeenyaaf amma kun Play Store'dha. Fakkeenyaaf My Files kan jedhu kan akkamitti footoo keenya godhachuu dandeenya. Akkasuma immoo maqaawwan aappii kana akkamitti jijjiiruu dandeenya ka jedhuuf fakkeenya qixxee kana yeroo tokko bilbila keessan qixxee sekondii takkaaf qaqqabuudhaan haala argaa jirtan kana eegisanii bahee ka'ee settings jedhu kana ni argattu. Setting yeroo tokko tuqxanii kaatanii iddoo kanarratti waa hedduudha kan argitanii. Fakkeenyaaf wallpapers jira, change icon, change name, fakkeenyaaf wantoota hedduudha as keessa jira jechuudha. Isin maal gootu change icon ka jedhu kana ni tuqxu. Eegas booda beeksisa kuni no thanks jettaniin anama kana dura aappiiwwan hedduu maqaa isaa jijjiiree jira waan ta'eef mee fakkeenyaaf Facebook kana maqaa isaa footoo isaa haa jijjiiru. Fakkeenyaaf Facebookiin haala argaa jirtan kanaan jira. Facebook kana akkamitti footoo isaa jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf asirra haala argaa jirtan kanaan isin ka barbaadan Facebookis gama WhatsApp jijjiiruu dandeessu. Facebook gama YouTube'itti aappii gama Messengeraatti illee jijjiiruu dandeessu. Garuu footoowwan barbaadan footoo keessan irra kaa'uudhaaf My Photos kan jedhu kana tuquudhaan kallattiimaan gara gaalaarii keessanitti isin galchaa. Eegas booda footoo barbaadan san eega irratti tuqxanii kaatanii fakkeenyaaf nama footoo kana kan filadhe footoo kana erga filadhee kaatanii okay kan jettu gama mirgaarra kan jirtu kana tuqxu. Eegas booda Facebookiin footoo isaa jijjiiramee jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf Facebook keessa galee isin garsiisa. Facebookii haala argaa jirtan kun Facebookidha. Haala argaa jirtaniin kun Facebookidha. Yeroo gattu Facebookidha kan keessa seenu kun garuu wanna isaa footoo isaa jijjiiramee jira jechuudha. Haala argaa jirtan kana baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Facebookii keessan aappiiwwan jiran kan hunda isaatu maqaa isaa yookiin immoo footoo isaatis jijjiiruu dandeessu. Baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Bilbila keessan gama iPhone'itti fayyadamtanii akkasuma immoo maqaawwan aappii kanaa jijjiirtanii footoo isaatis jijjiirtanii waan barbaadan kaa'achuu dandeessu. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Akkatti gammadan abdii guddaa qaba. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.